Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan sin jaalatu, sinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkam iyyoona eegdanii, akkam isaati kana eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e, Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e, maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa isheenis nuti qulqulleettii qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan haadha teenya qulqulleettii dubree maaramii kan ulfaattee fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii, akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu sooma torbee jaaffaa yookiin tajaajila amanamaa kan waliin barannudha jechuudha. Egaa sooma Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos soome keessaa sooma isaa torbee jaaffaa yookiin tajaajila amanamaa jedhamee kan itti beekamu keessaa sooma torbee kana jechuudha. Egaa soomni torbee jaaffaan kun moggaasa maqaa tajaajila amanamaa jedhamee kan ittiin beekamu jechuudha. Egaa Waaqayyo akka fedha gocha nutti tolutti yookiin immoo akka tajaajila nutti tolutti yookiin immoo akka adda baafata nutti tolutti Waaqayyo fakkeenyanis gaalumsaanis iccitiidhanis nu barsiisee jira jechuudha. Egaa erga soomni guddichi Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eegalee torbee torbeen moggaasa torban sanaa torbee torbeedhaanii fi akkasuma torbee adda addaatiin adda qoqqoodamee himamaa fi faarfatamaa akka ture, adda qoqqoodeetis akkamitti akka teessisee qulqulluu Yaareedin teechisee jira jechuudha. Egaa kanammoo sirriitti adda baafannee deemuu qabna jechuudha. Egaa torbeen kun tajaajila amanamaa yookiin immoo Gabraheer jedhamee waamama. Egaa guyyaa kana Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota yookiin tajaajiltoota isaatiif kennaa tajaajila amanamaa Gabraheer jedhamee kan itti dhugaa ba'amuufidha jechuudha. Egaa kanaaf torbee jaaffaa sooma guddaa kun tajaajila amanamaa yookiin immoo Gabraheer jedhama. Mana amantaa keenya keessatti kanaan beekama jechuudha. Egaa qulqulluu Yaareedis kitaaba sooma duggaa jedhamu irratti torbee kanaaf faarfannaa kana haala adda addaatiin akka faarfatamu nu hubachiisa jechuudha. Waan gaarii Gooftaa isaaf hojjechuun tajaajila eebbifamaa fi amanamaa eenyu kan qabu hundarra kan muudu, dabalees Waaqayyo arjaaf xinnummallee amanamee gara gammachuu Gooftaa kee kan jedhu akka tajaajilaa garraamii, akka tajaajiltoota Kiristoos amanamaa ta'a. Gooftaa keessan hanga cidha deemee deebi'utti cimaa akkuma jedhe sanitti nuti cimnee dhaabbachuutu nurraa eegama jechuudha. Egaa tajaajila arjaa, tajaajila amanamaa, abboomamaa sa'aatii maratti yeroo hundatti halkan ifi guyyaatti lapheessaa qulqulluudhaan kadhaadhaan dhugaadhaan sanbata kabajaa hiriyoota keessaniif gaarii oolaa, abbaa keessaniif yaada gaarii qabaadhaa, lubbuu keessaniif cubburraa fagaadhaa jedhee raawwatee guyyaa kanas wangeelli dubbifamu kan faarfatamu faarfannaa qulqulluu Yaareed faarfate kana waliin kan wal fakkaatudha. Innis wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 24 haga 30 kan jirudha jechuudha. Egaa dubbiin namaa biyya fagoodhaa dhaquudhaaf ka'etti innis hojjettoota isaa waame. Horii callaa qabaniif turetti ni kenne, akkuma humna isaaniittis isaaniifis ni kenne. Isa tokko meetii 5,000 kenne yookiin meetii 5 kenne, isa kaaniif immoo meetii 2 kenne, isa kaaniif immoo meetii 1 kenne. Egaa biyya fagoonii deeman namichi kun inni meetii 5 fudhate kun si'uma sana dhaqee ittiin bitee gurguree meetii 10 godhee yookiin meetii 10 godhee
inni kan buufate wajjin ni deebise inni meetii lama fudhates inni qixxee deeffate yookiin immoo afur godhee ni deebise namichi meetii tokko fudhate garuu lafa qotee boolla qotee awwaale gooftaan keenya hojjettoota sanis ni yaame yeroo dheeraa booda deebi'ee ni dhufe horii isaanii yookiin qabeenya kanarraas irraa lakkaa'ee ni fuudhe namichi inni meetii 5 fudhate kan biraa meetii 5 fidee olitti dabalee meetii 10 godhee gooftaa isaatiif ni kenne yeroo kanatti ilaan immoo meetii 5 buufadheera jedhee raawwate gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dubbate gooftaan isaatis immoo meetii ba'eessa goote hojjetaa gaarii fi amanamaa nana ati waan xinnoo irratti kan amanamte waan guddaa irratti si dhaaba jedhee dubbateefii jira jechuudha har'a laata waan xiqqoo irratti amanamee waan guddaa irratti kaffilatamee dhaabbate jira laata gammachuu gooftaa keetitti kan jiraattu ati achitti gali jedheen jechuudha ni eebbise namicha isa meetii 2 fudhates immooyyuu dhufee yaa gooftaa meetii 2 natti kennite turte ilaanis meetii 2 itti dabalee 4 godhee fidee dhufee jedheeni gooftaan isaatis immooyyuu tajaajila amanamaan nana ati waan xinnoo irratti kan amanamte waan guddaa irratti si dhaaba gammachuu gooftaa kee kan isa itti jiraatutti gali jedhee isa ni eebbise namichi inni meetii tokko fudhates ni dhufe yaa gooftaa ati gara jabeessa ati kan hin facaasin kan galfattu iddoo itti bittinneessite walitti kan qabattu ta'uu kee nan beeka kanaafas sodaadhetan dhaqee meetii kee awwaale horii kee kunoo narraa fudhadhu jedheen egaa inni ittiin daldala ittiin bu'iitii ittiin jiraadhu jedhe inni garuu isaa amanamaan taane kun lafa qotee awwaale tirfii tokko odoomaan buusin deebisee itti dhufe gooftaan isaatis akkana jedheen hojjetaa hamaadhaati ibaadhaati ani iddoo itti facaasne akkan galfadhu akkan hin bittinneessine akkan walitti qabadhu beekteetta ati meetii koo warra dhalaatti yookiin immoo warra kennamu qabutti fuudhee biraa anaaf kaawwatu sirraan irra ture warra nama tajaajila yookiin immoo itti fayyadamuuf kennuun irra ture ati garuu isa abaaramaan nana jedhee raawwatee namticha meetii qotee awwaale san isa sanni abaare ergaa meetichi abbaan meetii 5 fudhate inni buufatee eebbifamee jira abbaan meetii 2 fudhate inni buufatee eebbifamee jira inni tokko garuu qotee awwaale bu'aan buufanne egaa nama amanamaa waan qabu yoo danda'e waan namaa sanirraa ni fagaata waan gaarii isaa argata waan gaarii argata egaa tokkoon isaaniitii yoo ilaalle inni tokkoffaa fi inni lammaffaan hojjettoota argachuu argisiisuusaa fi gooftaa isaanii fi amanamoo ta'uu waan isaan qunnamu sodaatanii hojii isaanii warra hin dhiisnedha ni hojjetan inni lammaffaan akka isa tokkoffaa maaliif hin kennamneef hin jenne yaada walqixa ta'een fudhatanii yaada sirrii ta'een fudhatanii waanuma kennameen amananii fudhatanii hojiirra ni oolchan lamaan isaaniiyyuu adaraa isaanitti kenname ba'uudhaan bu'aa buusanii waaqayyootti ni deebisan gatii isaanii kennameefis walqixa tajaajila amanamaa jedhaman maqaa kabajaatis waaqayyo biraa walqixa argatan gabaamatti warri amanamaa jedhamanii waamaman kanneen kennaan isaaniif kennames murtaadha eebba ni argatan kanaaf egaa jara kana lamaan irraa wanti nuti hubannu akka kennaa nuuf kennametti waaqayyo tajaajiluu kan qabnudha bakka nuuf kenname bakka inni nutti nu filetti bakka inni nutti tajaajilaaf nu muudetti tajaajiluu qabna amanamummaan tajaajiluu qabna lubni lubummaa isaatiin tajaajiluu qaba daaqoniin daaqummaa isaatiin tajaajiluu qaba faarfataa faarfatummaa isaatiin tajaajiluu qaba barsiisaan wangeela barsiisaa wangeelummaa isaa barsiisuuf tajaajiluu qaba kennaa itti kennameen jiraachuu qaba akka Yoonaas bakka waaqayyo ajaja dhiise gara biyya biraa deemuun hin barbaachisu nuti gara waaqayyo nu ajajetti tajaajilaaf dhaabbachuu qabna mana isaa keessa dhaabbachuu qabna akka tajaajiltoota amanamoo lamaan bu'aa buusanii galchan kan nuti sarara mana waaqayyo keessatti nama firii buufatu nama jecha isaatiin jiraatu ta'uu qabna adaraa nutti kenname dhiisnee iddoo biraa kan dhaabbannu yoo ta'e nuuf gaarii miti waaqayyo biratti ammeenya fudhanna jechuudha kan kenname lakkaa'u miti seeraan jiraachuu qabna
maalifi kennaanuu kennameen yoo jiraanne waaqayyo biratti eebba arganna, waaqayyo biratti jaalala arganna, waaqayyo biratti amantiitu nuuf dabalama, waaqayyo biratti barakata arganna waan ta'eef jechuudha. Inni sadaffaani isa kennameef natti baay'ate yookiin natti xinnaate jechuu dhabuusaati. Namichi kun hojii hojjechuu irraa yeroo hojii hojjetu rakkoo isa muddachuu danda'u yaadee sodaatee booda rakkoon narra gaa jedhee inni meetii tokko fudhate sun lafa qotee awwaalee ani daa'imman balleessu inni nattaa kennu malee ani ittiin hin jiraadhu jedhe. Har'as kennaa baay'ee kan qaban waaqayyo kan kenneef kennaa baay'ee ni jiran, kennaa barsiisuu odoo qabanu kan awwaalan baay'ee ni jiran, kennaa faarfachuu kan qabanu odoo jiranu kan awwaalan baay'ee ni jiran, kennaa adda addaa kan qaban baay'een isaanii ni jiran. Har'a awwaalanii waaqayyo fuulduratti tajaajilaaf kan hin baane boru waaqayyo biratti kan itti gaafatan, boru galmeen isaanii yoo saaqame kan itti qaanaan baay'een isaanii ni jiran. Saba sagalee isaa dhoobate, saba jecha isaa dhoobate kan callisee taa'u baay'een ni jira, boru kan itti qaanaan baay'een isaanii ni jiran. Boru akkamiin namticha meetii awwaalee kana gaafa meetii san baasanii gara uuma isaanii yookiin abbaa isaaniitti kennan akka inni abaarame kana boru abaarsan nu eeggata, boru ibiddan nu eeggata. Kanaafuu har'a of haa beeknu, kanaafuu kennaa nuu kennameen har'a tajaajillu awwaaluun irraan eegamu jechuudha. Kanaafuu abbaan meetii tokkoo kun waan sodaateef qabeenyi kun qabeenya kiyyaa miti, yoo na jalaa badde jedhee qotee awwaale sodaatee nama abdii kutatee ta'e akka hiriyoota isaa hojjetee badhaasa argachuu hin dandeenye kanuma itti kenname saniyyuu amanee obbira kaawwachuu dadhabe, mana ol kaawwachuu dadhabe, bekke godhu dhabe. Yeroo kana lafa qotee awwaale, lafa keessa awwaale, lafa keessa gaafa guyyaa hin ga'u isuma isa fuudheetti kenne. Kanaaf homaa hin hojjenne, kiisii isaa illee amanuu hin dandeenye, mana isaa amanuu hin dandeenye, lafa qotee awwaale, amanamummaa ofii isaatiif dhabame, amanamummaa uumaa isaa itti kenne deemii ittiin hojjedhu kan jedheessan hojjechuu dadhabe. Har'as tajaajiltoota baay'een isaanii waaqayyo kennaa kenneef kan muude har'a sodaatanii kan ta'an baay'een isaanii ni jiran. Boru nan gaafatama, boru nan arrabsama, boru mana isaa keessatti maqaan ta'an naaf kennan jedhanii kan dhokatanii ta'an baay'een isaanii ni jiran. Miti kanaa miti. Namni anaaf jettanii yoo arrabsamtan, anaaf jettanii yoo jibgamtan sin gatii keessan anarraa hin dhabdan jedhee waaqayyoon teechisee jira. Kanaafuu namni gatii isaa hin dhabu jechuudha. Yommuu gooftaa isaa fuulduratti dhiyaatettis jechuudha. Egaa namni meetii awwaale kun jechuudha waan gaarii hin dubbanne ture. Yaa gooftaa ati nama gara jabeessa jedhee dubbate laphee akkamii laata yaa saba waaqayyoo, iddoo ati facaasinitti kan galfattu jedhe, iddoo ati bittinneessinitti kan walitti qabattu jedhe yaada akkanaa dubbate. Kanaafas si sodaadhe tanan dhaqee meetii kee awwaale, horii kee kunootii narraa fudhadhu jedhee dubbate. Awwaalee fidee san waan nama dhibu, horii kee narraa fudhadhu qabeenya kee. Egaa yaa saba waaqayyoo, kennaa waaqayyo nuu kenne har'a faarfadhaa irra tajaajilaa jedhuu danduu kenne har'a lakkennaa kennarraa fuudhi ani hin barbaadu kan jedhu jira laata? Kana yoo godhe mootummaa isaa argachuu hin danda'u. Waaqayyo kaayyoo lamaaf akka nu uume beekuu qabna. Tokko mootummaa isaa dhaaluudhaaf akka nu uume beekuu qabna. Inni lammata akka isa galateeffannuuf akka nu uume beekuu qabna. Kana yoo beekne nuti kan waaqayyoo taana. Har'as kennaa waaqayyoo baatanii waan meeqa isaanii haasaanii kan xinnaatanii argaman baay'een isaanii ni jiran. Yoo barsiise shakkitoonni yoo mormaniif kan mormuudhaaf fiigu malee kan nama hubachise hubatu baay'een hin jiru. Dhugaa beekuu osoo lallabee na hidhama, nan reebamaa laata? Cubbamtoonni osoo dhugaa dubbadhee na ajjeesuu laata? Maaliif hin callisee taa'e mindaan koo hin nyaadhu jedhanii tola kan jiraatan har'allee hin dhabaman baay'een isaanii ni jiran. Inni hundumarra xinnoo kennameef isuma hojjetee deebisullee hin dandeenye, osuma hundarra guddaa fudhateerree ta'ee inni kun akkanuma godha. Namichi inni lammaffaan isa tokkoffaa irra, inni sadaffaan immoo isa lammaffaa irratti hinaafuu isaarra hin jiraatu. Namni hunduu Phaaphaasii haa ta'u, lubaa haa ta'u, faarfattoota haa ta'u, barsiisota haa ta'u, kun hundumtuyyuu walirratti qanaatiin deemuu hin barbaachisu. Akka fedhaa hin waaqayyootti kennaa kennameen tajaajiluu qaba. Gara addunyaatti yaada kana yoo deebisnu ummanni biyya lafaa tokko hunduu mootii ta'uu hin danda'u. Mootii ta'uu kan danda'u nama tokko.
nama tokkoof qofaaf kennama mootii yookiin kan filatamu jechuudha. Warri isa jala jiran hojii isaanii jiran san seeran hojjechuutu irraa eegama. Kanaaf kennaa nuuf kenname sanas tajaajiluu qabna. Yaa maatii Waaqayyoo fakkeenya namoota sadan kanaa kan sirriitti hubannee kennaa isaaniif kenname kana beekuu qabna. Mana amantaa keessatti namoonni kennaa adda addaa kennameef ni jiran. Fakkeenyaaf Phaaphaasii ta'uun tiksitoota hoolotaa gooftaa ta'uu isaa beekuu qaba. Barsiisuu qaba. Barsiisa wangeela ta'uudha. Faarfataan immoo waa'ee Waaqayyoo faarsuudha. Abbaa qabeenyaa ta'e qabeenya isaa tajaajila mana Waaqayyoo deeggaruu fi abbaan qabeenyaatis yoo ta'e qabeenya isaatiin mana Waaqayyoo deeggaruu fi gargaaruudha. Akka kitaaba qulqullaa'uutti ilaalle jechuudha. Yaa ummata kiristaanaa kennaa hunda keenyaaf kenname jira. Garuu hangam kennaa keenya jiraachaa jirra? Hangam kennaa saniif qabannee jirra? Hangam kennaa keenya saniif jiraachaa jirra? Egaa sirriitti hubachuutu nurraa eegama. Bu'aa kanas beekuun nurraa eegama. Bu'aa kennaa sanii jechuudha. Hunduu bu'aadhuma irratti yookiin gatii isaa kan kennamu wal qixa. Kennaan gatii Waaqayyo dhumarra nuuf kennu mootummaa isaa dhaaluudha. Tajaajilaa hunduu gatii wal qixa kan ta'e kan qabu innis mootummaa Waaqayyoo dhaaluudha. Phaaphaasii waan ta'eef hunda caala bu'aa hunduu mootummaa kan dhaalu Phaaphaasii qofa hin jedhamu. Namni laphee qulqulluudhaan namni firii buufate, namni firii 30 buufate, namni 60 buufate, namni 100 buufate, namni mana Waaqayyoo keessa dhugaan tajaajilee dhaabbate inni gatii isaa addunyaa kanarraa bichaa osoo hin taane gatii isa samiittis ni qaba. Maali Waaqayyoon kaayyoo lamaan kanaaf erga nu uume erga isa tajaajilamnee mootummaa isaa waan nu dhoowwatuuf hin qabu. Nutis immoo Waaqayyo wajjin jiraannee mana isaa keessatti hanga xumuraatti akka jiraannu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Yeroo hunda mana isaa keessa dhaabbannee tajaajilaa mana isaa taanee dhaaltu mootummaa isaa taanee akka jiraannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu haa taasisu. Tajaajilaa amanamaa yookiin Gabraheer torbee jaffaa kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiise galanni abbaadhaaf, galanni ilmaaf, galanni hafuura qulqulluudhaaf, galanni fannoo isaatiif, galanni deessoo haadha isaatiif, galanni ergamoota duukaa bu'oota raajota toloota isaatiif yaa ta'u. Amiin.